maal jettaree bada kijibduun sobda silmaa kijiba keeti chaanaalii yuutuubii guddifachuudha jettee sobdi akkasii viidiyoo namaa irratti sagalee waraabdii gadhiisaatti kijibdu yeroo viidiyoo namaa isa kamirrattan sagalee qabee gadhiisee mee viidiyoo koo keessaa sheerii natti godhi mee viidiyoo dhuma namaa tokko kanan sagalee irratti qabee gadhiise kijibduun si caalu hin jiru kanaaf gaafattee deemtu dhugaa rabbi waan keessatti uffatte sisiyaan kasilaa uffata barii isa qullaa deemus isa uffatee deemus namni suma irra keessaa laala malee isa keessaa rabbiin malee eenyu nu beekuu hin danda'u rabbii fi abbuma sanatu keessumatti rabbuma beeka dhugaadhaan isaa irra keessatti uffattee maqaa iqaabaan balleessini dhugaa rabbi keessatti uffadhee irra keessatti uffadhee sa'aatii murteessuu hin dandeessu sammuu wanti si galchuu hin jiru isa waa'ee uffannaa kootiitiif alhamdulillah uffannaa kooti kanuma rabbiin una sattare rabbiin hin galateeffadha ofirraa baasee kijibduudhaati kattoon arraa osoo fakkeenya nama dhugaadhaan meeshaa hojjechiisu taateeti maallaqaan kee fudhannaan maal feeta si amanuu baadhe obboleetti kennatti silaa osoo nama dhugaan hojjetu taate ati kijibdu achirra chaanaalii barbaada asii birii fudhattee badweetteeti takkaan immoo sobdee meeshaa biraa agarsiiftee meeshaa foorjidii hojjechiisuu feeteeti malee namni dhugaadhaan meeshaa foorjidii hojjechi takkaa maallaqa fudhattee badu ashii takkaa immoo meeshaa foorjidii hojjechiisuu etteeti alhamdulillah nama lakka hin fidneef alhamdulillah amma yoonaa meeshaa biteeras hojjechiisee raayisii garuu si ragaa hin barbaachisu siif nama sobduudhaaf achumatti dhiisuudha nama sobduu atiyyuu sobduu isa tokkoffaati siini silaa viidiyoo sirratti hojjechuu miti akkuma sagalee siin deebisiin bilooksii godhe kana ofirraa si dhaaba ture garuu maaliifan viidiyoo hojjechuu barbaade namoota biraatiifan namoota utuu chaanaalii qaban utuu dhugaan hojjetanuu kun akka kana somnee irratti taasa'amoo akkamitti akka ta'e namni akka beekuuf akkasuma immoo namoonni kara fuulduraatti chaanaalii banatee wantoota garaagaraa onlaayinii irratti gurguruu barbaadu chaalenjii yookiin muudannoon akkamii akka mudatu somni akkamirra taasa'amu akka beekanuuf malee isii kakeetii achumatti bilooksii godhee ofirraa dileeksii godhee dhiisuu nan danda'a ammas ta'u viidiyoo kana siifii miti. Ergitinyaa hojii hojjetu afaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaadha fayyaadha. Salaamatayyuu na dagachiiste intalli kun dhiifama akkuma kana gaala gufuun hin dhabamu gufaata baay'eetu jiraata yeroo namni tokko ol ka'uu jedhu garuu nama sanaaf waa tokkoyyuu harka kennuun hin ta'u. Annaamee obboleettiin keenya kun maaliif akkasiin akka kana naan jette wama guddaa ta'ee miti waan isiin kana dubbachuu dandeesse inshallah hunduma isaayyuu jalqabaa hanga dhumaatti kan isinitti agarsiisu ta'a viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa xiqqoo aareen jira aaree keera garuu amma dhiiseera bicuu wayina aarsite danuus miti maaliif waan kana hin gooneef alhamdulillah garuu yeroo wanti sobaatii namni sobaan nama haasa'u nama aarsaa maaligaa ni jira gaantii wanti kanaa oliyyuu jiraachuu danda'a dhiisuudhuma gaariidha keessatti oromoon keenya immoo wama bicuu irratti wal kuffisuuf wal arrabsuu wal qeequu subhaanallah musliimata illee rabbiin hin sodaattu maal ati obboleetti kiyya maalibboo utumanillee si kijibee maallaquma kee birrii tokko lamallee fuudhee akkana haasofte haasaan kee kunuyyuu hin bicatan jedhama waan isiin akka kanarratti haasofte hunduma isaayyuu kan isinitti mutaa viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa laayikii godhaa sobduu akka kana biraan gahaa sobduu akka kana deemtee chaanaalii nama maqaa xureessuuf yaaltu biraa gahuun isiniin jedha egaa viidiyoo mee sagalee isa jalqabaa hadhumoo fakkeenyaaf osoo biyya jiraadhee dhufee ilaaladhee meeshaa bitadhee dhuftee laallattu jechuu edda kaati namni akkana argitinyaa miti. Isii akka kee jalaa koo sagalee iyyuu deebisuu hin ta'u mana biyya jiraatteenna bakka ofiitti manii akkana jedhanii wajjin haasa'uu qaamaan illee wal argu miti bilbilumayyuu jalaa kaasuu miti isii akka kee kana jalaa. Kijibdu yuutuubii guddifachuu jetteeti. Ashii guddifachuu jedheetan guddifataa hin jira alhamdulillah. Garuu viidiyoo keessii wajjin
sagalee tooraaf diga dhiiftachirraan ilmaan namaa goyoomsaattu kijibaan jechuudha. Ishee okay jalqaba share godhe jechuudha natti. Ana ni dandeessa viidiyoo isa kamirrattan kijiba dubbadhee viidiyoo namaa isa kamirrattan akkan sagalee waraabee ragaa wajjin jechuudha. Wanti hundi ragaa barbaada. Viidiyoo koo keessas gali banaadha manni koo waan barbaadde galtee share bakka barbaaddetti hordoftoota miiliyoonara qabanuyyuu tu share gochuu dandeessa. Alhamdulillah firiidhaan ishii qulqulluudha. Anillee hordoftoota hedduun qaba chaanaalii hedduun qaba anillee karaa Allah tabarakallah rabbi sifa guddisu ka hordoftoota kee kana siidhuma akka kana namni hordofaa yaa rabbi karaa toktokii illee taasise toktokii ay karaa toktokii maquma isaa sirreeffadhumee jalqaba hordoftoota tiktokii qabaachuu miti maquma tiktok jedhanu sirreeffadhumee maqaa isaayyuu jalqaba irratti jechuudha. YouTube illee taasise viidiyoo kee ol baasee kijibaan asitti birree maallaqa ilmaan namarraa nyaataattu. Asitti silaa ol baasee jedhame hamma qoygaammaa asirratti ol baasee jedhame sagalee taanutti immoo maal akkasiin jettu waluma na dhaggeeffannu. Dhugaa kee ol baasee si fokkisiisa. Ay fokkisee Kijiba. yaa rabbi saaliyaan fokkiste maal wayyaa firee waqtii kiyya qaalii ilmi namaa nama fokkisiisuu hin danda'u. Yoo sila tariitii dhuguma waa xiqqoo dogongorii xiqqoon jiraate rabbinuu ati na fokkisiisuun eeguu bar ati na fokkisiisuun eeguu ofiinuu rabbiin na fokkisiisa. Inna damma Asbiratti jechuudha hordoftoota koo obboleettiin keenya kun maaliif akka kana akkana arrabsaattu isinitti agarsiise jechuudha. Jalqabaa kaasee kun Oktoobarii 11 jechuudha. Dhuftee haayinaan jettee viidiyoo kana share natti gootee salaamtaa naan jettee salaamtaan deebisee fi ammas asbiratti viidiyoo kana share natti gootee akkanatti naa qopheessuu dandeessaa lubbuu naan jette. Hin dubbanne jalaan deebisneef iyyuu ani guyyaa meeqa booda kun ammas dubbadhu jettee asbiratti ammas maa callifta jettee asbiratti jechuudha. Utuu an jalaan deebiseen salaamatuma tokko qofa jalaa deebisee ammas amma manatti deddeebitee gaanii dhiifamaa asumaanuu namoonni akkas na dubbistanii meeshaa barbaadanii na dubbistanii dafee isinii deebisuu dhiisee fi dhiifamaa biiziin ta'a kanumaafiin isiniin jedha. Achiinii kun asbiratti jechuudha. Abbaa manaa kootu deebisee fi asbiratti barreeffamasii dhiifama amma dadhabdee ciisaa jirti yeroo kaatu siif deebistu jedhee amma saniin deebisee fi ammas viidiyoo kana share natti gootee viidiyoon kun yoo yaadattanii viidiyoo meeshaa obboleettii keenya booree deemee kan abbaan manaa sii dhufeen harkaa qeebale jechuudha. Maashaallah rabbiin nagaan itti si galchu yeroo baay'ee meeshaan irraa ajajattee turte viidiyoo si share natti gootee amma salaamtaa jettee lubbuunan barbaada hadaraa dubbadhu jette. Jedheen asbiratti sagalee deebisee fi sagalichillee an istoriin guutee na cinqa gatii ta'ennaan diileet yeroo godhu qafuu keessaa diileet ta'e asii dhufee diileet ta'a jechuudha. Salaamtaa deebisee fi dhiifama gaafadhee achiin dhuftee asbiratti meeshaa kanan barbaadeette sagaleen sii kunillee gubateera. Ishii jedhee waliin haasofne gatii isaa natti himi naamni itti jechuudha. Sagalee kana keessatti egaa waa baay'ee haasoftee egaa sagaleen sii kun akkuma argitan dhedheeraadha. Anillee bu'aa jira. Walumaa galatti sun yeroo fudhachuu malee waa tokko hin barbaachisu. Kanaan as biratti egaa seerumaa waliin haasa'arraa achiin dhuftee sagalee deebisee fi egaa waan tokko ibsee fi waa'ee meeshaarraa hundaan waan jiru jalqaban dursa yoomitti akka bahu maal qabdii amma makka erguu qabdan waa hunda jechuudha. Dursan isinitti himanii beektu ijoolleen meeshaa ajajattanii na biraa qabdanus meeshaa ajajattanii isinii kennee jirus hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Keessaa awwal beeknaa rabbis nu beekaa. Akkasitti gaa meeshaa gatii meeshaa maal na gaafattee kunoo gatii isaas biratti tokkoon barreessee fi ergee as biratti kunoo barreessee fi ergee as biratti hanganuma viidiyoo irraa sana
hanguma viidiyoo irraa sanan barbaada jechuusiiti. Akkasitti bakka walumaa galattu akkanatti walii gallee maallaqa isaa ida'attee natti himtee akkasitti walii gallee ji'a gaafa jiini koo gaheen isinitti si erga qabdiinaan jettee ishii jennee walii gallee dhiisne. Achiin maal gootee dhengadda jechuudha gaafa dannabaa deemu sana gaafa guddaa dannabaa deemeen ture viidiyoo isinii gadhiiseera meeshaa obboleettii keenya Arabiyaa Majlisii mana geessee fi jechuudha. Gaafas kunoo Saatardee xinnaa jechuudha xinnaa isaa meeshaan koo haa jammaramu naan jette. Ammas hin deebisneefanii biizii dhagaa. Ammas immoo subhaanallah ani nama tokko jechuun rabbumatu alhamdulillah ani tiksa rabbiin qaba rabbiin kun itti uffata alhamdulillah dhumarratti isinitti hima jechuudha. Ammas meeshaa koo haa jammaramu kaayette hin deebisneefi ammas kunoo sagalee na ergitee dubbadhu kaayette ishii jedheen biizii akkan ta'es maal waa hundayyuu itti mee sagalee deebiseef jechuudha. Ammas sanyoo dhuftee kuno sana jidduutti garuu gaafa xinnaa sana obboleettiin siinaa bilbiltee turte. Akkasii obboleettiin koo siinaa softee turte meeshaa wahii jette. Asumaanii namoonni meeshaa ajajattanuu yookiin ajajattanii akka meeshaan keessan fuudhamu waan akkasii lakkoofsa utuu natti himin ekelee jedhamu si bilbilaa jedhaatii dursa natti himaa. Amma fakkeenyaaf guyyaa lakkoofsa haaraa baay'ee narra seenaa ta'a namni biyya keessaas lakkoofsa yuutuubii irraa fudhatee narra bilbilaa badaan kaasu jechuudha. Innaa lakkoofsa maatii keessanii dhuma isaa ergaatii lakkoofsi dhumni kun yoo si bilbilame kaasiidhaati natti himaa maqaa bichaa wajjin akkasitti natti ergaa callistaniituma namatti maatii keessanitti lakkoofsa koo ergitanii an kaasuu dhiisuu hin danda'a naman hin beekne irraa badaan kaasu maaliif namni keenya calliseetuma sa'aatii maleeyyuu namatti bilbila jechuudha yuutuubii irraa lakkoofsa fuudhee adaba hin qabnu nuyi Oromoon hundaa miti gaangitee muraasni keessa jechuudha. Akkasitti walumaa galatti obboleettii siitiin gaafa xinnaa naa bilbiltee haasa'eenii amma qaran deemaara inshaallah gaafa naa mijaa'e siin bilbila dhuftee laaltaan jedheen isuma dhugaa kooti kaalaan. Akkas jedheenii isheettee ammas yaadadheen bilbillee fi naa bilbiltee dheengad kaleessa malee dheengadde jechuudha. Naa bilbiltee akkasii eessa bootaan akkasii jedheen itti hime. Egaa meeshaa farniicharaa ni beektu an ofii kooti dhuunfaatti hin bananne amma akka Arabiyaa Majlisii mafarrashaa kanaa dhuunfaatti hin bananne nama birattanis ni hojjechiisa jechuudha ni beektu. Bootaa isaanitti himee bakka kanaatti kottuuti wajjin deemnaa jedheenii isheenee walirraa cufanne. Akkasitti achiin erguman akkas jedheenii ka'e daqiiquma 2 keessatti waa yaadee obboleettiin siisuun illee biyya Arabaatii galtee isinis obboleettiin kunis sunis natti maniiru waa yaadee ijoollisiin tokkoffaa obboleettii biyya keessaa qabdi namoonni jechuudha namoonni meeshaanarraa ajajattanuu yookiin immoo nama birattuun nu hojjechiisnaan jettanuu tokkoffaa nama hin qabne lammaffaa nama meeshaa bareedaa beekeesiniin binnee nama amanaa keessan bakkaan isinii gahuu hin dandeenye yookiin immoo nama biizii ta'u nama dhabe takkas jedha nam beeka kana እና akkasitti obboleettii siisanaanii yaadeetan maaliif ofiin hojjechiisnee fi safarri siin jirtullee safara meeshaan farniicharaa manni meeqatti banamee hojjetamu yuutuubii tiiktookii irratti illee baay'inaan ijoolleen ni gadhiisu jechuudha. Yeroon asabuu bakki koo immoo fagoodha jiippiidha. Kan si booreedha booreerraan dhufaanaan jette eessarraa kaatee dhufte naaniin. Akkasittan asabee safara sana meeshaa baay'ee jira kan meeshaa farniicharaa hojjetan ijoolleen keenya baay'eetu jiru isiin maaliif hin hojjechiisne. Ilaa as jalqaba irratti obboleettiin keenya kunillee siin meeshaanatti ajajataa jirtu kunillee amaanaa rabbii maal amaanaa duniyaa kiraa maallaan jettee turte. Tokkoffaa namoonni akka kana amaanaa jabeessitanu maal jettanu na isin amaanaa jettanii fi miti jechuudha namni sun yoo sila amaanaa beekee amaanaa keessan sana bakkaan gahu ta'u malee namni sila amaanaa beeku silaa isin amaanaa jechuu hin barbaachisu. Lammaffaa immoo wantichi sun silumaa amaanaadha gatii teennaan amaanaa bakka tokkicha amaanaa jennaan 2 3 4 amaanaa jechuun maali? Amma obboleettiin keenya kun anaan amaanaa rabbiinaan jetti. Obboleettii siisanallee natti ergaaratti bakka shakkii wahii qabdila
Ana sinamantu obboleettii sinamantu. Maaliif obboleettiin sun nama biyya alaa dhaqee dhufee waa beektii waa hubattii ni beektii fi obboleettii miti namumti ormiyyuu namni biyya alaa dhaqee dhufee fi ilaalchi namni biyya arabaa deemee dhufee fi ilaalchi namni biyya keessaa nama biyya arabaa dhaqee dhufee qabu garaagara. Isiin kun immoo obboleettii tiruu. Isii sinamantu ana sinamantu. Naa meeshaa mucaa kana itti gaafatamummaa fudhachuun koo gaarii miti jedhee akka ta'e shakkii wayii natti dhagaamee natti toluu dideen daqiiquma sanatti obboleettii sana deebisee bilbilee dhiifama kaateettaan jedheen jalqaba manaa kaateettaan jedheen lakkiin kaane ka'uufanii naan jette bakka argan kaane hadda dhiisii dhiifamaa dhimma wayii na qunnameen jedheen garuu maanni ka'eeraan wallahi laaziim uffata uffadhee ka'ee mucicha algaa hojjetu sanallee bilbilee fi mana jirtaa namni kunoo namni qodaa laaluu dhufaaruu jira manaa hin bahini gaahadaraa jedheeni bilbilee fi ka'een asuma ayyaanni wayii natti dhufee dhiise dhowwe jechuudha. Isii bilbilee fi dhowwe. Egaa sagalee isii lammaffaa kana dhaggeeffadhaame. Ammoo barbaade ijoollee chaanaala gurguddaa narraallee qabanutti illee viidiyoo kee sheer godheetan sobdii akkasiin maallaqa ijoollee nama nyaata. Ishi namoota chaanaalii gurguddaa qaban irratti viidiyoo kee sheer godhee sobdee maallaqa namaa nyaataatti jedhi kaaftii kiyya waa tokko iyyuu situ sobaara malee an sobaan jiru bar rabbiin sobaa nama sobaar taati subhaanallah godhii sun rakkoo miti ana waa tokko iyyuu la chaanaalii koo jalaa hordoftoota tokko deebisuu hin dandeessu jechuudha. Lammaffaa immoo ati maqaa koo xureessitee fi namni waan dhugaa dheedhee shakkee namni sila na amanee na hordofaaru namni sila na amanee meeshaanirraa ajajataaru ati maqaa koo xureessiteef wallaahi namni tokko duddubbatti hin deebi'u jechuudha. Maaliif nama kan ol nama qabus rabbi kan nama gad nama qabus rabbi namni maalu sababaa godhee garuu rabbiin sababaa nama godhee waa tokko godha malee namni ilmi namaa waa tokko gochuu hin danda'u. Hordoftoota sila na jaallatan hordoftoota sila na amananu ati sobaan akkana jettee fi namni tokko chaanaalii koo jalaa hin sobdi kun sobduudha jedhee subscribe jira isaallee deeffachuu hin danda'u. Na amanuu dhiisus hin danda'u. Tokkoffaa ofiif sobaartaa sobanii maqaa nama balleessuu waan namni hin qabne maqaa wal xureessuun yoo musliima taate ni beekta jechuudha. Tummaa siyaasaa utuun godheera ta'e haa ta'u garuu maqaa koo balleessu akkasiin godha jettee godhi akka gootes jetteetta miti akka gootetti fudhatamta ammaati barreesseera malaayikaan jecha kee kana jechuudha. Anammoo waa tokko natti gochuu hin dandeessu waa tokko. Na hordoftoota miiliyoona 2-3 qabanitti iyyuu ergiitii viidiyoo koo isa sobaan an dubbadhe. Bara ammaa kana ragaa barbaachisa tariitii maallaqa kaffaltee fi nama tokko adaraa mucaa kana akkas maqaa balleessaa jettee akkasitti gochuu dandeessa. Ilaa as biratti egaa isiidhaan an dhufee kaleessa jechuudha kunoo yesterday jedha as biratti. Kaleessan dhufee isiinsa barreeffama na ergiteen naan yaadadhe jechuudha. Sagaleen maaliif hin dubbattuudha natti fakkaata barreeffamnis salaamtaa deebisee fi kaleessa jechuudha. Kan obboleettii isiitiin haasa'e kaleessa malee dheengadda. Isiidhaan immoo kaleessa sagalee barreeffama deebisee fi obboleettii dhumti kee maaliif siin hojjechiiftu? Isiis ergattee qodaa ilaalchifataa anaan amaanaa rabbii jedhaa nama shakkii baay'atu meeshaa hojjechiisuu hin jaalladhu aniin jedheen kanuma kan hin jedheen dhugaadha immoo asiin anaan amaanaa rabbii amaanaa duniyaa faa kiraayetti isii inni ergitii isii sin amantu ana sin amantu nama akkanaati ansiluma meeshaa ajajuun barbaadu yeroo tokko miti yeroo lama wallaahi meeshaan nama sanaa akka hin taane na jalaa ta'eera jechuudha. Nama akka kana shakkii baay'atee miciicamee jedhu namoonni akkasii namatti illee maallaqa keessaniin ergatinaa shakkaa waan godhinaa yoo shakkiin bicuu isinitti dhagahame dhiisaa waan sana maaliif wanti sun isin jalaa bada nama sana illee shakkiidhaan hin balleessinaan isiniin jedhaa natti hin tolle baqqaama obboleettiin keenya kun obboleettii tiruus amanaan jirtu karaa kootiin gatii waa hunda dubbattee fixxee isii immoo
akkasitti ergaatti bakka hinuma naan taane akkasitti kanaan duras immoo nama lama jiilan qaba akkasitanii hojii hojjechiifadhu nama akkasiitiif meeshaa hojjechiisu hin jaalladhu anin jedheen dhugaadha immoo an dhugaadhuma jiruun dubbadha callisee jalaa dhiisuu nan danda'a garuu dhugaadha shakkii dhiisuu qabdi namni shakku yookiin shakkii sana dhiisuu nama amannaan amanuu shakkinaan immoo qoratee hubatee namni kun akkamii jedhee yoo shakke qoratee hubatee amanuu sana ta'uu baannaan shakkaa waan godhinaan isiniin jedha hordoftoota koo egaa meefi sagalee siisa ittaanu kana hafinnu dhiifama moonan sardamaa jira sa'aatiin viidiyootti hojjedhu miti dhimma hin qaban ture yoon immoo amma dhiise nan dagadha achumaanan hafaafanii yeroo malee sagalee kana viidiyoo kana hojjetaaran isiniin jedha meefi sagalee lammaffaa dhaggeeffannu egaa namoota chaanaalii gurguddaa qabanutti viidiyoon koo sheer godhamee maqaan koo xureeffamuuf jechuudha suuraan koo hin jiru gaa suuraa kootii waliin maxxansuuf maal oo maqaa chaanaalii kootii wajjiniin dhaqeen dafee maqaa chaanaalii kootii jijjiirradhu laata akkam ta'u yaa rabbi meefi sagalee siyaa dhaggeeffannu ofiillee chaanaaliin qaba itti bar chaanaalii yuutuubii guddaan qaba tokkookii moo tokkookii ettee ijoollee tokkookii hordoftoota guddaan qaba sanumarrattu maaligaa kan namatti ergu maal barbaachise bar viidiyoo tokko hojjennaan namni ajandaa tokko qabatee fiiguu jaallata baramma chaanaalii dhuma keerrattu viidiyoo gabaabduu poost goonaan namni sichumaan sana fudhatee wal geessisaa namaa bir maallaqa kaffalteellee maqaa koo balleessisuun sirraan eegamu jechuudha. Meme nyaataati sagalee sobaa waraabde jedhaan maaliifi si hojjechiisa afaaniin jettamoo ragaa wajjiniin kaa jedhaan jette bar ragaan qabdu ishee ergadhu akkas jettee siisterii yoon jaasiftee kottu jettee qaxartee kaattee kijibbe maal ila kottu jettee qaxartee kottu jedheera garuu manaan baane siin joon jaasistee hinkaane bar tariitii isiinis bahuudhaaf uffattee kaateetti anis immoo wallaahi bahuudhaaf uffadhee ka'ee hiloona koo qabadhee ka'ee tan dhiise jechuudha rabbumanna oolchee baguma rabbi sirraana dhaabe iyyuu kaa bismillah silaa barii kan kana caalu alhamdulillah rabbil alamin rabbii koo nan galateeffadha hordoftoota koo yeroo baay'ee rabbii koo galateeffadha maaliifi rabbiin hanga yoonaa hangan of baree jiru kanatti naman taane waliin na deemsisee hin beeku alhamdulillah naman taane wajjin na teessisee sillee hin beeku gaayayoon karaa deemaa raadhe wallahi naman taane bukkee koon ta'an kaa'u rabbiin jechuudha nama gaggaarii wajjin kan inni na dhaaba amma yoonaas kan inni meeshaa wajjin bitee gurguree maasha Allah ijoollee jechuudha haalaaf amalli jira haasaan jira wanti hundi jira eebbaaf du'aayin jira leelaa onnee sin xiqqatte nama seentu jechuudha namoota akkasii wajjin kan inni walitti dhufu alhamdulillah kan kee garuu baguma rabbiin unarraa dhaabe anu duruyyuu barigaa dafee siin deebisaan turre hadaraan dubbattu maal kadhaamee qanan sii deebisaa ture bar rabbi daa kanumaaf sitti na si'achiisuu didee baguma rabbiin irraa si dhaabe ka sila akkamiin taatu dhuguma meeshaa wajjinii meeshumti keessun iyyuun tolu sila amman aaree mataa dhukkubsadhee bootu iyyuu caala ture sila alhamdulillah rabbiif galanna gahu kan rabbiini utuu karaa dheeraa wajjin hin deemin asirratti narraa si dhaabee silaa waati ammaanuu sobdee maqaa koo balleessuuf jetta gaafa immoo meeshaa ajajattee meeshaan kee waa ta'e silaa akkam na gochuuf jirtaree jinna kana dursitee xayyibsiin hojjedhuun jetture ati gaafuma jalqaba waa'ee meeshaa si gaafa dhuleesin jettee akka wanti natti argiteen man callise malee subhanallah wallahi alazim akka wanti immoo ittiin argineen wallahi jechuudha naamantumti hordoftoota koo ilaa bakkuma an akkaawuntii sitti erge yoollee hin balleessite kan jettu ta'e akkaawuntii sitti ergu koo screenshot godhi ergi tariitii ergee kee tarii gubuu hin danda'a nama biraatti sheer godhaa nan guba ta'a allahu alam garuu hin yaadadhu garuu hom jedhee an utuu namni ijoolleen kunoo isin ittiin dhaggeeffachiisa sagalee ijoollee jechuudha hadaraa akkaawuntii kee ergi waa hunda walii gallee ka'ee kadhaamee qaaniin iyyuu akkaawuntiitti erga jechuudha hin yaadadhu iyyuu giftii koo akkasii baay'ee tokko atis immoo deddeebitee jedhaa turte garuu anis jalaa dubbachuu dhiisuu koos maalis khayriidhumaaf inshaallah ammas khayriidhaaf inni darbes khayriidha inni ammaa kunis khayriidha baga dubbatte baga fixxee baga kijibdunaan jettes wanti si kijibeen jiru nama alhamdulillah rabbi keessa nama beeka malee namnis immoo amma ta'e nama beekta akka keetii miti namni akka keessa
namni akka keessammoo indaanqootiin yaadu namni yaada qabashi እና ታሪ አካውንቲ የየን ዶጎግራን ሲተርጉ እርገናን ሰርጉን ደንዳ ገሩ አስብራን ጅሮ ታሪ ጉቤራ ተው ደንዳ ዶጎግራን ሲተርጌ አላሁ አለም ገሩ እርጋ ሐማን ቪዲዮ ከነዋ ሃሰው ጀልቀ በረዴ ሜላሌ እርገን ሰገሌ ከደጌ ፈዴ والله هين أرجني أكاونتي أسرت سترجو كوي يادن نيتشو ننبي بربادي أكاسي نشي ميساجلك يا فين نوجا الربسوكي أي أرومو توكيتشو مانجن نما دي بسوا بربادو كرو undami timo أرومو ndekeseni difama إجاه مكانه ما توكوتين حواسني توكوت أوري فما همني وسوقتي ماشان دبتين وسوما تكون دبتين أكاونتي رجع سلمتو دمو أنس جوامتي هبان في دهابو ملي وجد في دبير لفافون ما لك رتمو هاتني هبان وما منجر ما سيا ما سبيك معلوم ما كسبيك كنا في الدك أتكلم ماما كنا لا في الدك لا ما لك الرت هاتي فبانو أما منجرو جتة أنا سينمانتو بوليتيكيتي سينمانتو كان سينجد في يولال كنافي ربي مولا لك أنا ما كشكي باية ترى ربنا أبو ساتي وقالتك يا ربي الحمد لله مس همتوف مرتو مال الراس وبدوف مال الراسي صبدي مك أنا ما تريست مال الرا يا ربي نكبي يا ربي لا لكم سمكو يوسين سيف قتو جتو سيف ميون تاسسين ربنا الراقبي إيجم سكي جلنجرا حتى ستنا إيجا برستنا إيجا الحمد لله رب العالمين كانوا مجتي ميشا مجتي كان ينفودين كان نتيجة ما ينفودين جت كوتي ربي فقلنا كهو سنجلتي فدا الحمد لله أما استي جفتي كومي سجلتي في النقاي بروكوت جت دولت ناسوتك هاتي أسديتك جودوتي أصلاً يادة أيوة تندول أتوميك أنا تبرزتي ميك أسجلين تكمنا ننسي دي بسارة بوليتيكيت يادة إلا كوبس مسيو سيفين قوني ينو ما يدو مسايو يادة نت دولي كنت جتشو يومتي استغفر الله وفت الشريعة وفتين كجبين توبة دبريتي توبة ميكا أنا اللي فما قافتو سي برباتي سا ماني في صوب دي مكاكو تريسوف جتا أنا اللي كرنا قوتيتا أنا اللي فما نقافتو قبدا ربين اللي فما قافتو قبدا بريتي توبتو قبدا استغفر الله العظيم جدي بريتي تشي كنا ما أرسامي ميشا سي هجتشيسو هم بربادو تنا سينامانتو بوليتيكي سينامانتو لغاد أنا سينامانتو بوليتيسي سينامانتو هذا فبايو كويون أمنو مالك أردتنني هذا فباسا يوهن أمن هنامانتو متي كتو بتدلو كغافا بيجا قلت الجتشي فدلو كوان فيت نمانتو تانان أكاسيور دفتو تكو إفاما أقهوة بايا جرا نما أرسسي وانتنو جنن منيرو أكاس جدو مكاكين طريسي كان واتو كيو والله رقاو الجنجودة رقاو الجمالي أفان دوامتي يكما كان أفان دوامتي ويساليها سلبتك مكاكيو ولنبري لتي مكاكو بليسيتين نانا نبقى يوتيوبي راميديا رابدكا ردفتوني كو سبدو ناسي أنكا هاتو تأكا يا رب كيو جاتون أما قاعدة نمتي